Ashama harka fuuni jaallatamtootaa fi hordoftoota Oromoo Show nageenyi keenya jaalalaa bakka jirtan hundatti akka isinaa qaqqabu jecha har'a immoo marii keenya yookaan oduuf odeessaaleen keenya har'aa dhimmisaa kan ilaallatu eebila 15 yookaan guyyaa gootota Oromoo yookaan guyyaa adda bilisummaa Oromootiin kan hundaa'e raate guyyaa gootota Oromoo jedhee raate korri sabaa yookaan korri adda bilisummaa Oromoodhaan kan hundaa'e guyyaa itti kabajamuu fi guyyaa itti yaadannoo gootota darbanii lubbuu wareegamanii fi lubbuun jiranii fi kan lubbuun jiru kan lubbuun darbe yaadachuuf taa'ee raate kaayyoo fi maammata isaa kan inni ittiin galmaan ga'uu fi irratti mari'atu yookaan irratti taa'ee raate yaadate walitti dhufee raate bakka tokko taa'ee raate yaadaan ittiin irratti xiinxalee raate waliin irratti dubbatu guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuudhaan kunoo qopheessa keenya har'aatiin ani kan isinii ijjuun turu an Oromoo Show miidiyaa keessan show wal faana turaa gulaalaan keessan illee akkasuma jeneraalichi nu faana jira. Kanaaf turtiin keessan miidiyaa keessan Oromoo Show wajjin akka ta'u jira. Afeerraa keenyaan subscribe, like, share gochuudhaan nu faana dhaabbadhaa. Kun yeroo hundumaa afeerraa keenya nu jajjabeessuu, nu cina dhaabbachuu gara fuulduraatti hojii babbareedaa fi ga'umsaan akka hojjennuuf akkaataa miidiyaa guddaa taanee raannee addunyaatti miidiyaa beekamtii qabuu fi miidiyaa seenaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo, maalummaa Oromoo addunyaatti lallabu taanee mul'annee argamuu fi miidiyaa keenya cina akka dhaabbattan afeerraa keenya nuti Oromummaa keenyaaf jecha miidiyaa kana gaafa hundeessuun isiniin abdanneeti malee abdii ofii keenyaatiin miti jechuudha. Kanaaf afeerraan keessan hiriyoota keessan akka afeertan kallattii kanaan osoo dhaggeeffachaa jirtanillee akka afeertan share akka gootan yoo isinitti tole nu cinaan dhaabbadhaa, like nu godhaa, share subscribe nu godhaa. Afeerraa keenya hiriyoota keessan afeerraa gara keenyatti isin afeerra yeroo kamillee innaa kallattii maana ammallee yoo gara guyyaa eebila 15 ka jedhu ceenu yoo ta'u eebila 15 jechuun akkamitti kan inni hundaa'e maalirraan eeguudha kan hundeesse ka jedhuu fi guyyaan kun immoo maaliif jedhee kan hundaa'e maaltu irratti yaadatama namni tokko ayyaana tokko kan yookaan akka nama dhuunfaatti illee yoo ilaaltanii guyyaa dhaloota isaa namoonni ni ayyaaneffatu. Guyyaa dhaloota isaatii guyyoota hundumaa jiran keessaatii adda baasee raatee waggaa dhaloota isaatii kan inni ittiin ayyaaneffatu hin jiran. Kun yaadannoo ittiin yookaan sammuu isaa bashannansiisee ittiin gammadee gara fuulduraatti tarkaanfachuuf wantoota hojjetee darbee dhufe irraatii gara fuulduraatti immoo jabaadhee akkasitti darbuu hin danda'a jedhee raate irratti ittiin taayee ofiisaa madaalee kiiloo irra of kaayee raate kiiloo yaadaan yookaan miizana santiiniidha osoo hin taane kiiloo yaada isaatii irra ta'uuf taa'ee of teessiraate kan inni ittiin gara fuulduraatti imaluu danda'udha jechuudha. Nus immoo guyyaa eebila kana gaafa ilaallu baroota hedduu yookaan jaarrota hedduu lakkoofsee kan nu bira ga'e. Kunis bara 1970 keessa qabsoon hidhannoo yookaan Helamoo Qilxuudhaan kan jalqabe haga har'aatti jaarraa 21ffaa keessa kan jiru ittiin kan dhalaa dhalatti yookaan abbaa himatti haadha hantalatti darbee raate qabsoon falma kallattii hedduudhaan namoonni daandii hidhannoo kana yeroo baay'ee gaagama qaba jedhanii raataniiti kan isaan ittiin morkatan irratti fudhachuu hin danda'an. Garuu ilaalcha biyya kana keessaa yookaan biyya Itoophiyaa yookaan impaayera Itoophiyaa keessa jiraatan keessatti immoo gaafa ilaallu Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee namoonni dimokiraatawaa ta'anii raatan daandii nagayaadhaan qabsoomna biyya kana keessatti ceemsa yookaan jijjiirama tokko dhiyeessina ka jedhan yeroo baay'ee ittiin milkaa'anii hidhaadha bu'aan isaan argatanii reebicha, haleellaa, doorsifamuu, haraarfamuu mana raaraa keessa galchanii raatan mana sirreessaatti yeroo isaan irratti fixu ragaa sobaan ragaa magarrajaa jalaatiin irratti murteessuu fi gara fuulduraatti xiyyeeffannoo tokko malee akkaataa isaan ittiin miidhamanii ofirra gattaan kaaniin immoo dhossaatti iyyuu kanneen akka Nadhii Gammadaa achi buutiin isaanii kan dhabaman namoota hedduu jiru. Kanneen akka Abdiisaa gaafa biyyoota alaarraa gara biyyaatti gaafa Itoophiyaatti deemu qabamee raate achitti buutiin isaa yookaan gabaasa sobaatiin ukkaanfama jechuudha. Maaliif isiniin jedhe qabsoon jiru yookaan biyya Itoophiyaa keessatti qabsaa'ota hedduu jira. Qabsaa'ota hedduu keessatti addi bilisummaa Oromoo isa jabaa fi isa jalqabaa kan turedha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo bara 1970 kan hundaa'e yoo ta'u kan ittiin hundeeffame immoo Helamoo Qilxuu kan jedhamu yookaan jaallan beekamaa fi nama jabaa kan ture yoo ta'u hiriin Oromummaa fi dacheen Oromiyaa kan kabajamuu dandeessu afaan qawween jedhee itti amaniiti kan inni qabsoo filate isa jalqabaa jechuudha.
Kanaaf inni gaafa qabsoo kana filatetti jaallan hedduutu isa faana ture jechuudha. Inni baddaa yookaan qabsoo dirree qabsoo irratti gaafa wareegamu jaallan isaa hoogganaa akka ta'e raatee taanaa isaa akka ture Gadaa Gammadaa yoo ta'u Magarsaa Barii yoo ta'u ittaanaa Magarsaa Barii immoo Gadaa Gammadaatiin. Kanneen kanaan gaafa hundaa'edhu Magarsaa Barii taa'ee raawwate guyyaa beekamaan tokko yookaan adda bilisummaa Oromoo guyyaan kabajamu jiraachuu qaba ka jedhu bara 1974 keessa kan hundaa'e 1970 kan hundaa'e 1974 immoo yaadannoo jedhee raate guyyaa ayyaana yookaan seena qabeessattiin itti wal yaaddatan jaallan isaan biraa kufaniif yaadannoo gaddaan yoo xumuran yoo yaadatan guyyoota qabsoo fuulduratti hafan immoo haala kamiin akkaataa ittiin galmaan ga'uu danda'an irratti kan isaan ittiin yaadataniif irratti riqicha ce'umsaa godhatanii lafee gootota wareegamanii riqicha godhatanii raatanii ittiin ce'anii godhatanii kan isaan irratti bal'inaan haasa'anidha jechuudha. Kanaaf achumaan illee akkas ceenee raannee yoo ilaallu irbuu shinniiggaa tokkos illee tuqee deebiin barbaada. Maaliif shinniiggaa gaafa jedhamu dhaloonni kun guddisee raate beekuu dhiisuu danda'a, beekuu danda'a. Kanneen beektan baay'ee gaariidha. Dhaloota illee isin duuba jiran dhaloota illee hin beekne fi irbuu shinniiggaa yookaan shinniiggaa akka yaadachiistan yookaan akka hubachiistan jedheeraadha yaadachiisa. Maaliif dachiin Oromiyaa akka bal'oo taate, akka mukeenii fi magariisa taate faayamtee jirtu. Gootota Oromoodhaan yookaan hayyoota Oromoon dachaa faayamtee jirti jechuudha. Uummanni Oromoo miliyoona 50 olitti kan tilmaamamu jechuudha. Miliyoona 40 olii hayyuudha. Maaliif beekamtiin arganne yookaan gaafa hayyuunni baay'atan kana hayyuusa guddaa isa xiqqaa jedhanii hayyootaan faayamudha. Faaya hayyootaa jettan Oromoota gaafan yookaan Oromiyaa fi Oromoo gaafan ibsu faaya hayyootaan jedhan dachee faaya hayyootaadhaan ibsa jechuudha. Oromiyaa bal'oo gaafa jedhan ani immoo dachee faaya hayyootaan jedhan. Eessa yoo jettan Oromiyaadha jechuudha. Oromiyaa jechuun dachee faaya hayyootaatiin ibsa jechuudha. Kanaaf gaafa shinniiggaa sana ka ture kanneen akka Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Muhee Abdoo, Abboomaa Mitikkuu, Yiggasuu Bantii, Falmataa Caccabsaa, Faafam Dooyyoo, Irraanaa Qacanee, Marii Galaan, Dhadhachoo, Boruu, Dhadhachoo mul'ataa fa'itu ture jechuudha. Kanneen kun gaafa turan sana keessatti qabsoo keessatti kallattii adda addaadhaan dhiyeessii biyya keessatti qabsoodhaaf mijatan yookaan meeshaalee yookaan meeshaa ittiin qabsoon gaggeeffamu gaafa argachuu dhabanii kallattiidhaan akkam godhaniiti argachuuf malan karaa Somaalee akka argatan yaadanii gara Somaaleetti gaafa hiriiranii jedhanii jaallan kuni achitti walitti qabamee mootummaa naannoo sanaa yookaan waraana sanaan hoogganamee kan jiru Zayid kan jedhamu tokko hin qaba ture. Zayid Bariitaan kan jedhamu tokko mootummaa naannoo Somaalee yookaan waraanas adda bilisummaa Oromoo sana kan marsii qabsiise keessaa yookaan hoogganaa ta'ee kan jiru yookaan mootii isaanii kan ta'ee jiru Zayid kan jedhamu ture. Kunis immoo maal godha walitti qabee raawwate Hajii Alamsaaddoo fa'i ture waraana adda bilisummaa keessaa kan achi deemanii jiru. Jaallan jajjaboo kan lafeen isaanii dhagaarra yookaan sibiilarra jabaatu jechuudha. Hirphuu isaan galan kaleessa yaadaa deemu. Wanna kaleessa ittiin olii galan sana kan yaadaa deeman yookaan dagachuu hin dandeenye jaallan jajjaboo kanneen akkasii Hajii Alamsaaddoo fa'itu keessa jira. Jaallan kun gaafa sana Zayid musliima kan taatan addatti gora gaafa jedhamu Somaalee taanee baanee Oromoo taanee baanee Somaalee taanee hin galu jedhee raate nun adda hin baanu. Kaane Oromummaadhaaf kaane dhufne Oromummaadhaaf dhumnus Oromummaadhaaf dhumna jechuudhaan hirphuu tokko galanii du'a tokko du'anii raatanii boolla tokkotti awwaalamanii jechuudhaan. Kanaaf guyyaan kun kan gaafa dubbatamu jaallan kanallee dirqama jaallachuu qabnaa jechuudhaan. Kanaaf jaallatamtootaa fi hordoftoota miidiyaa Oromoo Show kan daawwachaa jirtanii fi kan hordoftan yeroo mara kanaaf kanan si yaadachiisuu danda'u hirphuu jaallan kaleessaa kan yaadatan eenyu fa'i jechuudha. Batalee immoo wantoota tokko kanan si yaadachiisuu barbaadu qabsoo keessatti qabsoon dooniidha yookaan baaburaa jedhamti jechuudha. Akka baaburaatti yookaan taaksiidhaan
Maafin isin jedhe jaallan baay'een hirbuun galu hirbuu galan immoo daandii irratti gaafame jechuuf didu irraa bu'u. Intini ta'uu bakka haalota adda addaadhaan kan isaan dabarsan jechuudha. Gootota artistoota illee yoon tuqee darbuu barbaade kanneen akka Yoosef Gammachuu fa'aa, Sumaayyoo Muusaa fa'aa, Eebbisaa Addunyaa fa'aa, Daadhii Galaan fa'aa, Caaluu Hundeessaa fi kan kana fakkaatan fa'aa hedduu jira jechuudha. Kanneen artistoota ta'anii raatanii hidhannaa sagalee arrabaan yookaan sagaleedhaan qabsaanii raatanii diina mataadhaan meeshaa sagalee hin qabne dhokaasuudhaan sagalee isaanii dhokaasuudhaan kan beeta mangistii keessa yookaan mana mootummaa jedhamu sana keessa hariiranii raata biyyaa balleessaa turan teessoo isaanii barcuma isaanii irra ta'anii irra teessoo isaanii laakkanatti raasaa turan jechuudha. Kanaaf kan isin jechuu barbaadu jaallan hedduu jira qabsoo dirree qabsoo fi kallattiin qabsoo kallattii hedduu jira qabsaa'ota gargaaruu fi cina dhaabbachuu yaadaan jabeessuuf bishaan dheebotan illee buusaniitti kennanii obaasuun bishaan lagaa waraabamu qabsoo keessatti gahee guddaadha. Kanaaf qabsoo Oromoo keessa kan jiran yookaan dirree qabsoo kan jiran gargaaruu fi cina dhaabbachuun gahee Oromummaa keessa isa guddaadha jedheetan isinitti ibsuu barbaada. Kanaaf kallattii jirtaniin adaraa keessan Oromummaa keessan dhimma kaa'aa dammaqaa. Eenyummaa Oromummaa keessan yeroo kamirra caalma yeroon kun yeroo gara fuulduraatti dhaloota hubachiisan dhaloonni tokkummaadhaan ka'e kun akka inni bilisummaa gonfatee deebi'u gochuun dhaloota hamma jirurraatii fi dhaloota haayyuu hamma jiranidha jechuudha. Batalee waan tokko isinitti miiraan darbuun barbaadan akka kiyyatti jechuudha. Biyya balleessuuf namoota kakaa'an osoo hin taane namooti biyya balleessuuf kaka'umsa guddaa qaban jiraachuu isaanii yookaan dhiibbaa gaggeessuu isaanii osoo hin taane namoota biyya jeequuf yookaan biyya balleessuuf kaka'umsaaf dhiibbaa godhan osoo beekanii hambisuu osoo danda'anii haayyoonni callisanii namoota biyya balleessuuf deeman kana callisanii ilaalan kanatu dhiibbaa biyya tokkorraan geessisa malee dhiibbaa biyya balleessuuf namooti kaka'an dhibee miti. Ameerikaa fakkeenyaaf fudhatan Ameerikaan guddoo kana biyya beektotaa fi yookaan persentii 95 haga 99tti uummata barate keessa jira jedhamu kana keessa biyya sana balleessuu kan yaadu namoota hedduu jira jechuudha. Humna sana garuu beektotatu hin hambisaan. Gaafa inni balleessuuf yookaan waan tokko karaa tokkoon uummata tokko amantaan haa ta'u wantoota saalaan haa ta'u lagaan haa ta'u wantoota adda addaadhaan qoodee raatee gaafa puush gochuu barbaadu irraa dha'u yookaan dura dhaabbatu. Amma Oromiyaa keessatti kan daangaa yookaan rakkina baay'ee uummata keenyatti uumaa jiru kallattii kanaan maaltu jira akkaataa isaan ittiin dhaabbatanii raatanii uummata keenya miidhaarraan geessaa jiran tokko inni guddaa fi inni ijoon maaloodha. Hayyoonni utuu beekanii raatanii namoota biyya balleessuuf kaka'aa jiran adeemaa jiran utuu arganii callisanii dhaabatanii ilaaluu isaanii lubbuun uummata Oromoo bahaaf lixaaf kaabaaf kibba keessatti lubbuun ilmaan Oromoo akka qalbiitti darbaa jirti jechuudha. Kanaaf adaraa uummanni Oromoo keessa biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtan ol tumsuuf ol cina dhaabbachuu keessanii adaraa tokkummaa Oromoo riqicha ta'a adaraa keessan jira. Har'as horii lubbuun jirtan riqicha taatan taanaan du'eetan bada malee barii magarsaa barii kee raatee lammata isiniin du'u. Dhugaan isittum Hajji Adamsaa Addoo lammata du'aa kee lammata isiniin du'u. Lammata isiniif hin qabsaa'u. Qabsaa'eera amma jiru. Namni aga lubbuu isaatiin jirutti kan inni qabsaa'uu danda'u jechuudha. Kanaaf qabsoo kana immoo geggeessuu fi gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun dirqama keessanii akka baatan afeerraa keenya. Kanaaf miidiyaa keessan miidiyaa Oromoo Shawurraa hordoftii keessan kan nu cina gochaa jirtan adaraa isiniin jenna. Kallattii keenyaan kanumaan qophii keenya irraa kanuma irratti kan goolamu yoo ta'u yaada qabdanii fi koomentii qabdan qajeelcha barru yookaan koomentii qabdan akka yaada qabdan illee nu barreessitan nu cina dhaabbattan isin afeerraa sabskiraayib gochuun sheer gochuun afeerraa keessa yeroo maraa hiriyoota keessan illee afeerraa kottaa waliin dhaabbadhaa beekumsa qabna oliifirraa ol cina dhaabbanna waliin addunyaatti Oromummaa keenya beeksifna. Kanaaf adaraa keessan nu faana dhaabbadhaa jechuun afeerraa keenya na oraa bulaa deebanaa isiniin jenna. Gama keenya kanumaan qophiin keenyarraa ebela 15 baga geessan baga geenya baga irra aantan namoonni lubbuun jirtan carra qabeessaa qabsoo Oromoo keessan galmaan ga'uuf amma aga lubbuu keessanitti aga lubbuu keessanitti akka hojjettan adaraan keenya dhaamsa keenya isin geenya. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo fi yookaan sagalee golee arfan Oromiyaa keessatti isin qaqqabaa jirudha jechuudha. Horaa bulaa deebanaa isin jenna. Laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa hiriyoota keessan afeerraa keenya. Ciao nagaan.